tuni nuwarri ajiru Sheikh Abdul Latif kenna saada gayani warri Europa America nu hada gaw nu du'aayi kana tabbaane du'aayi maranu awwaata rabbiin kenna mari nu awwaata jennaan nutu gabroota isaati rabbiin malee homaan qabnu nu gariiba nu safara keessa jirra humnan qabnu nu awwaata rabbiin kenna du'aayi nama kenna ka hidhamee maa nu didde jennee waytalaallu nama hidhame kana keessa namni riskii nama harkaa hidhe jira warra nama rakkise jira du'aayi nama warra rakkate nu dura rabbi himate dubbi isaaniittu awwaateete na dhagamuu didde jenne po du'aayi nama zollumaneettu awwaatame kennammoo ugurga'uu diddee rabbi nu dideetii miti tanu dura ol tarteetu nu sabayxeetu tanu qat nu dursiteetu tami jennan ta warra booyeeti warra rakkata'e booye warra gartee odoo qissaa akka himnu taate wanna garii miidiyaa irratti hin dubbannu nu du'aayi islaamaati namni martuu satrii kennaan dubban dubartiillee ta dhiira waa goote kuutte ta nama 10 heerumte jira ta nama gartee 4 bakka tokko heerumte jira dubartii keessallee colleen baay'ee jira dhiira keessallee colleen baay'ee jira rabbi waan nu komate komii rabbi nu komate tana mee rabbi nu haadhiisu mee ati marti astaghfirullah wa atuubu ilayh astaghfirullah wa atuubu ilayh yaa rabbi nu dhiisi yaa rabbi nu dhiisi ilmaanteenna rabbi nu maraa haadhiisu riskii isinitti gadaadhiisu riskii dura nagayat dursa riskii dura aafiyat dursa aafiyaa isin haa badhaatu rabbi ka mataa dhibamte mataan kee haa fayyu ka garaa dhibamte garaan kee haa fayyu ka ija dhibamte ijji tee haa fayyitu dhibee biyya seene maraa najaasi haa baasu nu maraa rabbi najaa haa baasu dhibee hiyyummaa jalaa najaa nu haa baasu biyya teenna biyya nagayaa rabbi haa godhu bakka jiru namni biyya alaa bahu kuni namni biyya alaa bahu hikmaa guddaa qaba namni biyyaa yaadu nama biyya alaa jiru kana bada jara warra baaleen gammoojjii beela'e namni quba qabu ijoollee Awurooppaa jirtu ta Ameerikaa jirtu ta biyya Arabaa jirtu rabbi quba isin haa qabaattu jara dhiqqoo ofii argatu keessaa funaanee kana maraa erga namni masgiida gubate quba qabu namni masgiida rakkate quba qabu namni olomaa rakkate quba qabu namni du'aata rakkate quba qabu namni nama dhibame quba qabu ummata kana rabbu hin beeka marti isiitu gudunfaa nama diinii gudunfite gudunfaa masgiidaa gudunfite gudunfaa rakkataa gudunfite gudunfaa beelayaa gudunfite rabbi isinii haa teessan haa gudunfaan teessan hin eekkatin isin rabbi diinii gudunfitanii namni gudunfaa teessan heeke nyaatin namni waan keessan nyaate haa haqqisu ujoollee teenna ujoollee shamarranii mee du'aayitti as deebi'a warri as keessatti tokkii tapha qofaaf bantu kadhaa rabbititti deebime tadarru'a ta'e rabbitti mee ka riskiin ta'e hidhamtee nama harkatti hidhamtee sii galuu dhabde rabbi sii haa galchu hayxitee haa galtu manni kee mana kee haa ta'u wanni dalagatte kee haa ta'u ati nama rabbii ta'e riskiin ta'e haa taatu ati gabrittii rabbii ta'e wanni ati dalagatte ta'e haa taatu ati gabrittii rabbii ta'e ati badirraa deebi'i rabbi waan ati dalagatte harkatti haa deebisu ka dhiiraa ka intalaa ka diqqaa ka guddaa namni hedduu wanni inni ijaarate wanni inni dalagate bitaa jalaa baate mirgatti rabbi sii haa deebisu nama waan dalage keessatti rakkoo qabu jira ka manni isaa qaaqa qaba jedhaniintu jira ka lafti isaa qaaqa qabdi jedhaniintu jira ka dalagee waa harkaan qabne ka achii wanni tolfatu hin qabne wanni ati dalagatte firee haa godhattu ati namaa walit qabde isinii rabbi walitti haa qabu du'aayi isinii kadhanne rabbi haa hawwaatu bismillahi irrahmaani irrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعايتنا ربنا هاوات واني سنيكر أن ربي هاوات يا دولتنا يا دردرنتنا يا شمرنتنا يا ور ربي جالته واني سنيكر أن ربنا هاوات دعايتنا ربنا هاوات ربي كرني ربي تكوچوم سنكرني ربي سمالي ربي بيرون قمني ربي دعاي سني أواد نونجري kawaadaan isaan diigamne kawaan nama waataa galee nama jalaan diine du'aayi tana rabbi nu haa hawwaatu laa ilaaha illaa anta subhaanaka innaa kunnaa min adh-dhaalimiin du'aayi tana rabbi haa hawwaatu laa ilaaha illaa anta subhaanaka innaa kunnaa min adh-dhaalimiin yaa rabbi warra riskiin harkaa facaate walit qabiif yaa rabbi walit qabiif ujoollee rabbi wali isinii haa qabu kawaan dalagattu dhabde rabbi dalagaa sii haa kennu ka riskii dhabde rabbi riskii sii haa kennu ka imaana dhabde imaana sii haa kennu mucattiin takka waan jettu qissaa tokko isinii himaa mucattii wayii abbaa haatinatti himatte manatti na waamanii
magaalaa qoree keessatti manatti dawaamanii natti himan mucattii maqaan Fayyineedha. Fayyinee itti baafatte warri sheek. Allah. Fayyineen diinii harkatti didde. Saniin duuba warri nawaame kaagaaf kaanii anuma masgida qoreetti salaatee daawaa godhee achi gadi ba'u. Meeshii Abdurrahmaan har'a wajjin gallaabee nunaan jedhe boo abbaan. Rabbi araaramu. Akiraa jira rabbi araaramuuf jedha. Warra gaafa duraatii jara gaafa too inni firan qabne fira taateef. Jara na bar gaafa nu daawaa goonu san namni marti nun jaalatu bar nama gadi nu jaalatte magaalaa keessa bar nama tokko malee hin qabnu fa'a. Nama lama malee hin qabnu nama mangistiin ajjeesinaa jedheen nurra lolee bara. Yaa Rabbi jara sanii jannata kenni. Yaa Rabbi jannata kenniif. Allahu akbar. Bakkee du'aa hedduudha inni eegalle jara. Bakka du'aa hedduudha inni eegalle. Gaafa tokko magaalaa Daayye jedhan biyya Sidaamaa dhaqee ani daawaan beekama daawaa biyya san keessa deemee alama islaama godha alama guddaa. Saniin duuba gartee anaa areeda qabu mudawwara godhee heddumatiyya kazaraa qabadhee deemaa warri na beeku na beeka ani kazaraa tokko harkaan hin buune akkanuma godhee magaalaa keessa adda deema. Guyyaan gaafa konfiraansii pheenxeen godhattu magaalaan guutuu walitti garagaltee pheenxee konfiraansii taniif deemu. Anuma adda magaalaa keessa masgida salaatee akkana ol deemu na arginee algaa bahe. Duniyaan akka jirtu natti iyyitee na marsite deemuu na dhoggite. Lafti naan marte nam tokko namni laa ilaaha illallah jedhee magaalaa san gaafa sanitti bakkaan qabame sanitti hin jiru. Intalti takkattiin oduma akkasitti natti iyyan karamarraa odoo deemtu na argite maal jettaan. Intalti takka qofa. Intalti tun waan biraa naa godhuu dadhabdee addaa biyya tanatti namni rabbiin tokkochoomse hin du'aa namni islaama ta'ee hin du'aa jechama tana bichaa jedhaa na jala deemti. Akkuma san gartee guyyaa gaafa islaamummaan nama hin qabne gaafa namni gartee namni bara rabbii gabaaba. Ijoollee islaamummaan akka amma jirtuun garuu tokkocha santu dhibbaa har'aa kana caalaa maal jettanu akka waan forjii taati amma yoo laala. Tokkocha mizaana qabutu dhumee namni sun. Kanaaf obboleeyyantiyya rabbi keenya nu haa uffamu. Barakaa nu haa godhu. Rabbi nu haa tiisu. Ana amaanaa isinii hima. Amaanaa isinii dhaama. Yaa ijoollee teenna. Yaa dubartii as keessa jirtu. Yaa dhiira as keessa jirtu. Abboo rabbitti deebi'a. Abboo mee rabbitti deebi'a. Barakaan isinitti haa deebi'u rabbitti deebi'a. Riskiin isinii haa deebitu rabbitti deebi'a. Bara biyyi keenya gaafa muuda deemtu baalee diidaa fooqiin qabdu. Baalee diidaa duniyaan hin jirtu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi urgatoo hidha biyyi deebitee barakaan biyya deebi. Urgatoo hidha biyyi deebitee ijaaratee namni. Urgatoo hidha deebi'ee qadhaabatee namni. Urgatoo hidha deebi'ee gadhaabatee namni. Nu shirkii keessa barakaan hin jiru. Shirkiin karaa barakaatii karaan barakaa karaa rabbiiti. Ijoollee teenya taas keessa jirtullee. Ka dhiiraallee ka shamaraallee. Isin maraa qoonni rabbi wal isin haa ga'u. Akka yaadaatitti namni martuu ol bahee ana hajaa himadha jedhe. Maali waa himannaan taya walitti qabaa darzaa abboo walitti qabaa darzaanaan goonaa dhiiti charchaaroo dhiisi. Walitti qabne goona gabroota rabbiiti Shee Abdulaziz irra. Mee namni gartee charchaaroo irraa haa baatu du'aa hin ta'e. Rabbi yoo irra na fide aamin jedhe. Isaa wayii isinii himaa. Gaafa tokko biyya Hararitti warra mataa dhibame jedhee andu'aayii goonaa waan jette jaartiin takka. Mucattiitiyya yuunivarsiitii keessa mataa tuqamees niyyadhee aamin jedhee naa fayyise rabbi jedhe. Inda jettan ammallee dhagaya nama mataa dhibame rabbi haa fayyisu. Nama garaa dhibame rabbi haa fayyisu. Nama riskii dhabee dhibame riskii kenneefi rabbi haa fayyisu. Jaartiin mucattii abbaa manaatiin wal dhabdeetiniini afaan wali qajeeluu didde. Rabbi afaan walitti tolchee haa fayyisu. Jaarsa jaartii ufii wallaale. Haqa isii guutuu dhabe. Warra shari'aan haqa abbaa haadha manaa guutuu rabbi haa godhu. Afaan rabbi walitti haa qajeelchu. Warra waliin tolu warra waliin horuu rabbi haa godhu. Jiruun teessan mi'atti haa deebitu. Jiruu bushoofte tana. Jiruu duniyaan busheessite tana. Mi'atti rabbi haa deebisu. Jaartiin gaafa biyya jirtu. Jaarsaan mi'aa qabdu. Eegaa dhuftee birrii argatte. Jaarsa biyyaa san busheeffatte. Ka silkii itti dawwalu jaalatte. Ganutu jidduu teenna argame. Ganuu san rabbi jidduu nu haa baasu. Afaan tokkotti rabbi haa deebisu. Warra ganurraa deebi'u rabbi nu haa godhu. Dhiira keenya rabbi haa tiisu. Shamarran teenya rabbi haa tiisu. Xiqqaa guddaa keenya rabbi haa tiisu. Ijoollee rabbi isin haa tiisu. Rabbi isin haa tiisu tiyyatana dhageettu.
beeytitti dalagu irra bakka biraatti dalagutu caala jaan namni beeytitti badii dalagu miti wama yurid jedhee rabbi irraa dubbat namni fedhe jedhe badii fedhe jedhee rabbi irraa dubbat dhugaa namni dhaares dhugallee aaru qaba nama waasiin jedhe waan jedhini sheekamaloo kiyya dhugaa hin aare an akka kiyyatti hin aare wallaahi waatu uffata baafadhu deemina godh waatu maraadhu deemina godh dhugaa namni aareetiin hin aara nama karaa kanaan dhufu namni hin jaallatu dhugaa keessattuu beeytiidha sheekamaloo kiyya dhugaa beeytii namni imimmaan gannaqe dhugaa beeytii gabareen illee asii kinnoo lafa qottee halkan illee qonnee itti baana jettu dhugaa sheekamaloo kiyya rabbi ol isin haafu darajaa keessa rabbi ol isin haafu nama diin kana keessatti waa baratee barsiisu rabbi isin haa taa'is amma waan isin gootan fakkiisanii dachaasanii akka ikrimaa ibnu abiijaalii gaafa amane rasuula rabbiitiin sahabaa ta'e baay'ee ajjeese sahabaa ta'e baay'ee miidhe sillee baay'ee arrabse dachaa kanaa dalaga islaamummaa keessatti dalaga jedhe ati sadaqachuu kee ammaan booda aanaa argu ati darasaa qarqaaruu haa argu ati ulamaa'ii bira dhaabachuu haa argu ati masjiida ijaaruu haa argu ati rakkataa qarqaaruu haa argu kanuma jedhaan of folcha. جزاكم الله خيرا. أكاسي شيخ جزاكم الله خير. تكتي كوفا وانا دبيسا. فيلي تكتي ندبيسا أستاذي سنرا بيان. عبد القادر سلسي دبيسا. وتكتي كوفا دبات. أكنا متوقع أكنا مول بيكوت أكنا مول إنجاز هركان كلام دوبا هنا بيجيبونا لنا. كان ملا هركان كلام دوبا هنا إمباسي ران كارا أمة دوبا جرولة إنتونه akka mootummaa biraallee hin gahin karaa ambaasiitiin sillee as keessatti dhabamsiisuu hin dandeenye. So kanaafuu alba'iitii hawaasa suppose as apologize jedhe. Kana karaa walii galee fidee. Kalaas dabalata qabda by the president. Eegi sheekamu kiyya ira yaada ani nama dubbate dhageeffatanii adda baafatanii akkas. yaada murtoo inni lafa kaayate dhageessan na fakkaata. Yaada kanarra maarree hin deeggaramaa inni ta'amaa ni fudhatama jenneen illee kan itti amanne keessaa gurguddaan yaada keessumaahuu Abu Yahyaa irra gadi dhaabbanne. Abu Yahyaa maal jedhanii dhufani? Sheekamaaliin waan jiru keessaan dubbanne wanni inni raawwatu kun badii ta'ullee irraa amansiifne adda baafanne. Maarree murtoonni itti deemuu qabnu inni guddaan qabxii takka lama jedhan. Isaan keessaa ulamaa'ii dubbisnee waan inni dabarse kana waan inni hawaasatti gadi dhiise kana ulamaa'ii deebisnee ulamaa'ii waan kana murtoon isaa ka jedhu yoo irratti walii galani murtoo ulamaa'ii lafa kaayan san murtoo ulamaa'ii lafa kaayan san murtoo ulamaa'ii lafa kaayan sani Sheek Kamaal fudhachuudhaaf akka qophii ta'u amansiisuu danda'uu qabna amanuullee qaba. Yaada jedhu lafa kaayan tokko qabxii tana qabadhaan dagatina. Yaada ulamaa'in dubbatan waan murtoo ulamaa'in lafa kaayatan. Inni lammaffaan ammoo akka hawaasummaatitti Sheek Kamaal wanni raawwate kun wanni hojjete kun sirrii miti dogoggora. Dabalataan qabu. Dabalataan qabu dhaabbadhu. Dabalataan qabu sin geejjiba. Yaa namni kun galgala kana dhufe maal gogoona jedhe dubbiin harkifamatuma oolchi. Obsi ati barri matamaadha. Murtii aliin kennanii fi abdiin kennan dhibbatti hin deeggara. San keessaa garuu murtiin an fudhu as gubbatti hawaasa ilaalu fana. Badii ta'e takkatti himtee dhiifama naa godhaa hawaasa kiyya ittiin deebi'u. Sanuu haalootaaf irraa fuutee gaafa. Haalootaaf irraa fuutee gaggettee badii tana balleesse hawaasa kiyya dhiifama naa godhaa. Murtii tana narraa haasaa. Jaahilummaan na godhe wallaalummaan na godhe jalaan dhiisin. Wallaalaan na godhe an jaahilaa kanaafin balleesse tana gaqqabii fi as gubbajji sirraa guunnaa. Ani garuu akkuma dubbiin tiyya yoo tasornallee haasa'u kolfa qabdu tacaffee sirna keessatti illee akka marfee kanan dhabu ani dhiifama akka itti gaafatamu naa ifa. Waa tokko fudhu waa lamaan fudha. Wanni tokko kan fudhanne maali yoo jettani lubbuun namaa tuni waan bordala idun beeytu bakka itti duutu illee beeytu. Waan of duraatiif waadaa galii never ever jedha caffeen gizee bunan dhugin. Waan bordala idun beeynu feetu duutan yookaan wanni dhufuun beekamu. Waan rabbi nu dalaysiisa rabbi nu sochoosa. Yookaan wanni dhufuun beekamu. Laakiin taatee
odoo achi ka'e odoo waa ka'e akka namni 800 kana galu waa tokko ka'uu barbaada nama yaa saba yaa ummata afaan Oromoo dubbateetiin dhukkee namarraa kaasu kana'u kun jibbaafu kun jaalalaafu kun diinummaa waliin qabnuufu wamaa qadarula waan rabbiin qadaree ta'a an torbee kana online irra hin jiru sababni hadisaa wayii na mudatee rakkoo keessa seenee hirripe dulli iyyansi gurguddaan ka miidiyaa tokkokkii irraa boqannaan dhoggin ka nyaata durallee laayivii tokkokkii dursu rakkoon kaa gadi nama qabdi rakkoon eessa nama dhaabdi jette Oromoon nan kufe eegaan kufe immoo duulli na rabbanamee baga kufe aalimatu mil'atte du'uu qaba jedhanii poostii narra dalaganii koomantii ani sayyaaraa kiyya maxxanseen narratti haasaan ani badiinan qabutu ni eenyu namni viidiyoo kiyya kana jalatti kana naa barreessu eenyu ka jedhu akka nama Oromoo tokkotti akka nama Islaamaa tokkotti qalbiin kiyya na cabe viidiyoolee dalagee diinota kiyya hin gammadinaanatti du'anii hafan malee kufanii nafanii rabbi lubbuu na baase naa sabaraa warri naa dawwaltan jedheen video sanitti jalatti illee koomantii na barreessanii du'itii narratti dalaganii waan naan jedhanitu jira ammallee tiradheeti gara miidiyaa dhufuu ga'ee jennaani wanni kun naa dhufe aslan waan ittiin qophaa'in naa taati beeyte ani xiqqeenna kaabaa rabbii xiqqeessuufii miti bakkeen kun kaabaa jalallee miti isiniiga ani caffetti himaan jiru caffeen mataa qabate ani haqa rabbal aalamiin inatti argu himaa jira wanni ani itti fayyadamee jedhe shandaddaqaa shandandeenne santu as geenne san silaa amaarifa wayiitiin ibsadha jedhe amaarifa kana tokkon na dhoogge nama kana naa erge anti amaaranyaas toroggomimi amaarifi kun maal jedha jennaani akka gaafa kaaniif girrigirrii baay'isa jedhee amaarifa kanaa miti shandaddaqaa kanaa naan jee namni wayiin rabbi urmiisan dheeressin hin jedhuan eegaa isa irratti du'iitti godheeti yoo amma hujjaaja kana keessa makidhoo an argatu namnuun laalu nuttumaa deebi'aa jedheetiin warra iyyu kana jedhee fagora balaadha irratti qabe fagoo jiraan karaan deemaa jirullee amma abuyaayaan hin beekan bootaa san itti himee jira yoo ani waan san waraabee xiqqoo boqadhu dhukkeen ka'e waraanni ka'e sigalee yaa saba kiyya ani kaaba rabbii diin rabbii odoo ani makkaan keessa taa'ee kaabatti hamtuu yaade yaaduma gochaa miti akka rabbi na qixaatu beeka yaa saba akka milkoofne beeka ani miskiinni kun nama kaabaa diigullee nama kaabaa jala taa'ee hamtuu akkanaa yaadullee taateen tun dhufte taate itti fakkaate saba afaan Oromoo dubbatu kanatti tokko as jala deemee akka abiyyi jedhe sheekana Huseen achitti deebisuufi jedha Allah yaadiikum rabbi waan isin yaaddan isin yaakem anaa sa'atii 24 hin rafin hirriba na kuttanii onnee kiyya na cabsitan warri natti gammaddan rabbi onnee isin haa cabsuudhaan xumuraasaati wallaahi billaahi yoo an hamtu xiqqeenna kaabati xiqqeenna muslimaatiif godhe wallaahi rabbi dana nan bulchin wallaahi ija keessan wallaahi kaabatti kaluu jiraan isin harama balaaxama bichaan seeyina huduuda harama naannoomni haramaa kun Aishaa masgiidaa qabatee jooranaa qabatee nu huduuda haramaa keessa jira malaawiin aziidiyya hundi sharaayan kun huduuda keessa jira abaarsi kan keessa mangabu adaabaa kan keessa fuudhu meeqa qasa jedhama waan namni biyyatti maalumaaf gabayaa ma'aniin bayin na baaftan meeqa qasa dhiifama gaafadhummaa nami oftan yoo san ummanni narraa faame maqaa dhagaya ila jarana abootan isaatitti dhaffee gogaa naman karaakkarin haqan mi'aaya yaa sabaawu ani rabbii guddaadhaan kakadhe diin xiqqeessuu miti kaabaa kanatti hamtuu yaaduyyuu hin danda'uwaa godhuu miti yaa sabaa ani yaada kana
Komantii kiyya dhaqa laala gaafa naa disate. Aduwii amantii tenna balleessuudha yaaddu hedduu jira. Aduwii akkasiisanii karaa nuti banuun hin jiru. Nuti obboleessa ati waan obboleessa kenna taateef ol baafnee si gorfannee si deeffachuu qabna. Kabiraatu nama ashahadu Allah ilaha illallah hin beekne hedduu kararraa finnee ofitti deeffataa jira. Ati kennammoo ka shahadaa qabatte waa suuraa hedduu qaraatee ma'anaa rabbii osoo beekne yaa obboleessa kiyya ammallee wanni isin jennu rabbi sodaadhu nama dhiise. Obboleessi kennas yoo miira keessa galee ka inni siin jedhu taate innis rabbiif jecha namaaf jecha aaf hin godhin rabbii si uumeef jecha ooyifii godhi. Dhiifama nuti ani gama kiyya ati obboleessa kiyya ati yoo narraa hidhatte ani boru ana miiti nama biraa hin miiti. Kana waan ta'eef rabbi sodaadhu. Ammoo odoo ooltee hin bulin viidiyoo tana ofirraa balleessi ummata kiyya. Assalamu alaikum dhiifama naa godha. Dura natti fakkaate hin balleessi dhiifama naa godha jedhiiti kadhadhu yaa obboleessa kiyya si jaalanna har'a si jaalanna borullee si jaalanna. Gaafa guyyaa qiyaamallee anaaf situ wajji gaafatama. Jecha har'aa kana immoo waan ani siin jedhu kana boru ragaa natti baya. Kana waan ta'eef please yaa Kamaal kiyya. I'm sorry. Dubbiin tuni miidiyaa hin gahini asrii aanolee bakka raajala jirtan dhageettamii yaadatta. Waan dagadhu. Nama guyyaa tokko wanti badanaa bareessan dagadhu jechuuf yaasa'e. Odoo isin jirtan dhaqee jara kenna. Dubbiin tun waan miidiyaati miti. Keessan waa laalani. Sheeyni natti bilbilan ishee riyaadfaa keessan laalla. Nasrii kana waan baay'ee waliin eegalee karaatti kufee beeytani. Inni isa Sheek Kamaal Beeran harkaa fudhattee ijoollee iyyutti deebi'ee jedha. Ani immoo isa immoo iyyan sanatti baay'ateef naganee jaalala keenya zeerootti gad hir'atee jedha wal nu harkaa mayte. Garuu naa dawwalaa gamma rakkoon tun dhuftellee naa dawwale baarakallahu fiikum. Garuu yoo ana sirraa deeme ka ijoolleetti yan dagatina Oromoon. Taate anamma iskuu fa'aan mana jaalfadiidhotitti istooppii godhaa keessan laallaa jedheen. Hayyee nu waan ustaazota ziizoo hin jirtaa mi baqaraa. Waan ustaazota keessa hin jirru haalaan lamtu keessa naa xumuramtu jaan hayyee jenne dhiifne. Achi lafarra butanii guyyaa tokko akka waan dudubbatanii godhanii shari'aati malee lala jedhanii keessumaa waliin haasofne amboruman walitti nu fidanii ummata girrigirri uumu kana. Ummata kallattii walitti buune odoon ta'in deeggartoonni Faatee binti Islaam binti Jinniin tunniin arraba narraa kaasan ganna garagalchanii raayyaa akkas godhe Abu Maal akkas godhe Abu Maal akkas godhe eeda itti bulte jiru. Rakkoon teen gaafa mana obsaatirra takka jettee eegalte sanduuba uma xixiqqootu jira. Uma gaafa fiftara abaawoo sanii waraabee deema laala tokkokkii. Xixiqqoodha sun himuun geettu raakiin rakkoon cimtuun taman irraa banatame dhukkina irraa kaase namoonni gurguddoon tanniin tagaafa mana obsaatitti ani waa'ee Hacaaluu turratti abaasaniin kun dhukkina irraa kaase diinummaan keenya achiin cufe. Namoonni kun immoo gaafa sagantichi Kaayiroo irraa kaate waan ibiddi 10 jedhuuf kan akkam ishee ka dura dhaabbattee raayyaa dhufe jibbeeyyuu jedhanii dhukkee kun irraa kaate. Eegaanis miira keessa deemee wal qeequu wal maalii jechuun ni baay'ate. Eegaanillee immoo loli baay'atee jennaan akkuma isin beektan sirba hedduu waan istiidiyoo qabuuf fuudhee maxxansu mee haa iyyanii mee giddin wanni sirba kana kan beeyne illee waan garagaraatitti fayyaduu eegale maali? Jarri kun akka malee zuhrii salaannee yoo deebine laayif irratti isa argina. Asrii salaannee Abu Yaasiin Jimmaattu jedhe kana adda baafnee dubbanna. Abu Yaasiin Jimmaa nama jedhamu ka aareen isaa Sudeesii fakkaatu ka amma haal dureedhaan nakassase kanaa jechuudha. Haal dureen Abu Abbaas yaadumaan gargaare warri Suudii keessa jiran tokkoffaan Abu Yaasirii jechuudha. Kama dheengadda Abu Yaasiin Abu Hasan Abu Ebaluu kaniin dadhabne sheekota keessa darasoota xiqqaa hadiisa 40 kana qaraatee sila qaala Rasulullah jetteetti niini ano jettu kana Abu Ebaluu kana dadhabne. Jara kana jechuudha warra kissi kaabaa keessan tuqee kabaja kaabaa keessaa dhabe odoo akkasuu jedhanii sirbachi dhageeffate jedhanii hoo wanni jedhan waan guddoo ittiin milkaa maaliifi haqa waan hin iyyatiniif ittiin milkaa'e haqa yoo areeduma isaa sallaalanii tumaanii Sudeesii fakkaata ati dhugaa dubbatta jedhaniin malee laakiin
gochi hawan ani yaada qonne kiyya keessa jiruumi gochi isaan dhiyaatan sun itti milkaan inshallah yooma sabti yooma lahadi baada yooma lahadi bukra nishuuf kun hin sodaa miti laakiin taateen teenna ka'umsi keenna kana ture yoo muuziqaa fayyadanii wani nama ga'een jiru yoo dhiichifne wani nama ga'een jiru yoo geemii taphane wani nama ga'een jiru yoo bochifne wani nama ga'een jiru ka'umsi keenna guddaan qubna gara jennee kaasuu dandeenyu guyyaa mana Abu Sabraaddiinitti sagantaan qophaa'ee Abu Ustaaz Raayatiin ka'umsa ka'ame sanirratti girriin ka'ee Samirin Abu Mu'az Faaz dhufanii anasii gad darbe inni laayivii narra seenee laayivii san cufee ba'ee mana Jaalfadiiloo nama jedhamu irratti haasaa goonee qaxaroo qabe. Namni nama moosaa yeenuun hin jenne silaa namni duuban jiru darasaa darree kana gaafa feeneen arrabsinaa gaafa feene kootu tabtab nuu godhi jennaani jechuutti na tuffatanii na biraa deemanii jechuudha. Humna gara dhabsiisanii. Kanaafuu rakkoon teennaa achi jirti. Ka'umsi keenna ummata kana waa jalatti hin balleessine. Diini amma wanni isaan itti shiddatan kalee dubbii mana alee keessatti Abu Abbaasi Abu Haniifaa kanaa fi Abu Hasanii kan dhukkee irraa kaasee arrabse. Hadhaayaan qabas. Lubbuu isaan macheesse malee diin. Kaabaan nu jalaatu qabda. Humna kiyya kamiin kaabaa diigaan. Si abdii samal gootaa duree natti ergitaa achitti hafti namallee gayyaree kennuun dhaqqabu. Kanaafuu rakkoo ani keessa jiru kana haasaa kiyya ni gabaabsaa yoo dheeresse waan an keessa jiru yaani waan an haasaa tureyyuu irraan dhageettanii baay'atteillee fi fardatti fe'anii yoo jiraanne bal'inni wayii yoo jiraate fursaan jiraate xariiqa arganne heeroon mijataa ta'e dhufne ka waliin kolfinee taphannee waan keessa jiru isinitti himatuu danda'a. Waan keessa jiru si koomantiin cufaadhaan waan keessa jiru isinitti